Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caalitu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Warreen mana kootiif haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warri kan viidiyoo kana like gochuu akkasumas hiriyoota keessan biroof share gochuu hin dagatina. Har'a seenaa shamarree tokko hedduu gaddisiisaa kan ta'edha. Gabaabduudha kan inni isinii himu ta'a. Hundumti keessanuu viidiyoo kana jalatti koomentii barreessaa fi achi jala tarii furmaata argachuu dandeessi. Ani dhalattuu godina Arsiiti. Ammaaf kan hin jiraadhu biyya Saudi Arabiyaa keessa. Akkan Saudii deemen namichi hojjechiisan mana sana hedduu na rakkisa ture. Anis afaan hin beeku waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf nyaara kootiin ofirraa dhorkaa ture. Ergan afaan baree garuu afaan dubbaasee akka inni wanta sana waan barbaadu sanaan raawwachuu hin dandeenye isatti himaa dhufe. Yoon hojjechiistuu koo kan madaamii kootti baasee hime immoo ishiitu barbaade jettee wanta biraan irratti raawwachiisuu dandeessi jedhee hedduun sodaadhee jira. Garuu hamma waggoota dheeraa isaan bira hojjedheera ani gara biyya koo galuun barbaada. Haa ta'uti garuu yeroo ani dhiqadhutti mana shawrii keessa kaameeraa dhokataa kaa'uudhaan viidiyoo na waraabee jira. Akka na waraabes natti himee jira. Yoo ani safaana wanta tokko raawwadhu ta'e viidiyoo sana miidiyaa irratti gadi akka lakkisu dhibbatti jala muree natti himee jira. Amma gara biyya koon gala jedhee waan hin yaadeef yoo galtellee akkati biyya kee qaqqabdeen viidiyoo kana miidiyaa gubbaa irratti gadi lakkisanaan jedhee na sodaachisee jira. Ani immoo gonkumaa niititti himuu sodaadheen jira. Yaa hiriyoota koo maallaan jettu fala maaliitiin wanta kana jala bahuu danda'a nuun jetti obboleettiin keenya. Obboleeyyan keenya hundumtuu mee ani kanarratti akka nama tokkotti kana jedhee wanti yaada kennu baay'ee rakkisaadha waan ta'eef nama kana faana waan inni barbaadu raawwadhu jechuunis hedduu rakkisaadha. Akkamiin akka baatus rakkisaadha. Viidiyochis gadaa lakkifamu jechuudhaaf safuudhaan nama sodaachisaa jireenya nama tokko jeequu danda'a. Haa ta'uti garuu furmaanni akkamiitu akka ta'uu danda'u akkatti namicha kana jalaa baatu an akka nama tokkotti hedduu na rakkisee waan jiruuf obboleeyyan koo yaada isinii dhufe koomentii jalatti barreessaa fi achi jalaa argatteetoo furmaata tarii ta'uufii danda'a jedhamee waan yaadameef isheenis karaa kanaan furmaanni akka dhufuuf yookiin yaada namoota kan ishiin barbaaddeef isa kanaaf waan ta'eef hundumti keessan namoonni viidiyoo kana caqastan koomentii barreessuu fi hin dhiisina. Akkasumas obboleeyyan koo biyya Ormbaa keessa hojjennu hundumti keenya of eeggannoo guddaa taasisaa isin jechuun barbaada. Rabbiin nu haa eegu malee jarri karaa barbaadanii nu miidhuu waan danda'aniif nagaan haa ta'a. Galatooma.